baasayu gaffiin mataa ifa haabayu dimokiraasii. Ashamaar kafuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa qophii keenya har'aa jalqabneeti jirra. Har'allee mata duree federaalizimii fi qabsoo uummata Oromoo jedhurratti keessummaa tokko wajjin marii kan goonta. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan asumaaniin isin affeerra. Marii keenya kan taasisnu obbo Leenjisoo Horoo fi an Leellisaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan hanga xumuraagaa akka isinillee turtanii nurraa qooddattan abdiidha qabna. Keessummaan keenya jalqaba irratti baga nagaan gara tooraa dhufe. Galatoom Leellisaatillee baga nagaan na affeerte galatuu guddaa qabda. Ulfaadhaa meegaa yeroon qabdan gabaabduu akka taataniin beekaa kallattii maan gara fi kennaa ceenaa mee federaalizimii jechuun maal jechuudha? Sirni federaalizimii akkamitti ijaarama? Kaan haa eegallu obbo Leenjisoo. Federaalizimiin jechuun dhugaan isaa federaalizimii jechuun yoo akka sirnaatti ilaalle namoonni wal qixaas yaa tokko qaban, fedhii tokko qaban, wal kabajaa walii qaban, ulfinnaaf kabajaa akka biyyaatti akka sabaatti walii qaban, fedhii ofiitiin yoo walii dhufan federaalizimii jedhama. Haa ta'u malee addunyaa keessa federaalizimii dhalate bakka biyya sadii hin dhalate addunyaa keessatti. Tokko federaalizimii akka ulfinnaa waliin wal jaalalaani guddina ofiitii fi diina of dura akka yuunaayitid wayin biyya Ameerikaa kanaatu jedhama. Coming together federalism jedhama inni. Walitti dhufuu federalism jechuun saboonni gara biraa kolonii jala turan mootummaa garbaadhaan mootummaa san ofirraa kaasanii fedhii ofiitti akkami waliin jiraan waliin guddanna biyya kee guddinu kan jedhuuni warra walitti dhufe. Kan lammaffaa federalism kan jedhan ammoo holding together federalism jedha akka faranjiiti. Walitti qabuu federalism jedhan. Warri akkasii maal warri akkamiiti yoo jedhame warri koloneeffataa biraa keessaa bayeeti warra isa jala ture san walitti federalism akka waliin jiraata fedhii ofiitiif naan ikonoomii waliin jiraatu siyaasaa waliin jiraatu ka isa fidanii coming for holding together federalism namoota kolonii jaltosa walitti qabee keessaa baya jechuudha. Fakkeenyi kana Indiyaa, Naajeeriyaa fa'a. Haa ta'u akkanaa kana keessatti mootummaa kan kufanii addaan catanillee hin jira. Garuu warri akkasii holding together federalism warra kolonii jala ture isaan koloneeffataan irraa bayeeti warroota walii habsan ispoonsarii godha jechuudha. Tawaajii isa ta'eetiin walitti akka waliin jiraatan godhee ofii duubaan asxeedii waliin kunaasan jedhu. Kunniin akkuma ammas hin jedhe kana isaan addaan bahuullee hin danda'u. Fakkeenyaaf Indiyaa irraa Pakistaan hin baate biyya garii irraa Afrikaa keessa hundumattuu addaan citee Central African Federation kan jedhu uumamee ture. Isaan kunis Northern Rhodesia, Southern Rhodesia fi Nyaasaaland biyya jedhaman turan. Biyyi kunniin biyya Biriitishiin koloneeffataa turaniit Biriitishiin ispoonsarii isaan godhe. Rakkinni dhalatee wal ta'uu dadhabaniit sadiin isaaniitu addaan ba'anii North Rhodesiaan Gambiyaa taate, Southern Rhodesiaan Zimbabwee taate, Nyaasaaland Madaawii ta'anii biyya sadi ta'anii argamu jechuudha. Addumaan bayan isaan. Garuu walitti qabee ture ispoonsarii godhee Biriitishiin. Kan gara malee jiru. Kanaaf tokko saffaa lammaffaa. Sadaffaan ammoo putting together federalism kan jedhu jira. Humnaan kan wanti qabdu jechuudha. Abbaan walumaa qabee ofiillee irra taa'ee walumaa qabee innillee achi jiraatee waliin kolonaa federalism kan jedhu jira. Akkanaa kan jiru. Kun eenyu akka Raashiyaa akka Itoophiyaa kana jechuudha. Federalism kan jedhan kan. Ka godhu koloneeffatama godha. Innillee walumaan jira. Akkuma dureetti sirni isaa akkuma duree maqaan garuu kole federalism kan jiru akkanaatiin uumamaa koloneeffatamuun jechuudha. Kan lammaffaa ammoo ka uumamu saboota wal fakkaatantu aadaa seenaa guddaa waliirraa qabantu federalism akka Ameerikaa kana yoo argitanii jettee sartiin Ameerikaan biyyoonni 13 yoo walitti ta'an aadaa tokko qabu Yurooppiyaan hundi isaaniitu aadaa tokko kaalcharii tokko qabu yoo walitti dhufanillee guddina walitti dhufan jechuudha. Kan gara biraa aadaa kana qabna akkuma si'ama Indiyaa akka maadii soosee qoon gara garaa sanyii gara garaa aadaa gara garaa afaan gara garaa biyya gara garaa kan qabu garuu ispoonsarii godhame jechuudha. Kun akkas bitaanaaf sabni illee gara garummaa san qaba jechuudha barbaadeetiin. Mee kan sadaffaa irratti naatan kana kan abbaan irree tokko irra taa'ee federaalizimii uumuu jetta. Inni erga silaa federaalizimiin ka uumamu fedhaan intarestiidha erga jenne
inni irra jiraatee walitti qabee federaalizimii jedhuun suni federaalizimii jechuun inni dandeenyaare. Federaalizimii jennee leentande dhugaallee miti. Of sobuu of gowwoomsuu saban beene gowwoomsuu yoo ta'een alatti federaalizimii inni. Mee fakkeenya Itoophiyaa haa fudhannu biyya Itoophiyaa akkan. Federaalizimii bara 1995 fakkaata akka Tigireen ka'umte federaalizimii jedhan. Federaalizimii Tigireen uumtee fi Fidaalii Haile Sillaaseen uume garaagarummaa isaa maali? Mangistuu fi isa garaagarummaa maali? Aangoo nama tokkocha duwwaa jira. Gubbamaa burqa. Aangoo sabni hin qabu. Aangoo federaalizimii sirna federaalizimii qabu. Ajajni gubbaa burqa. Gubbaa ergama itti gargaarame godha. Mootummaa si xurra kaaya si xurraa kaasa. Ila akkam kun amma abiyyi faguun argitaa miti. Wali irra kaanii ufumaa irra kaatu ofii. Federaalizimiin jechuun kan dhugaa yoo ta'e federaalizimii dhugaa yoo ta'e jedhee maal jedhu self rule in the shared rule jedhu. Equality of status wal qixxummaa jedhu. Ajajeen danda'u federaalii isteetii walitti dhufan. Qixa walitti dhufan. Maal jedhu polycentric power jedhu. Power isaa garagara. Amma yoo akka Ameerikaa argine isteetii 50 paaworii 50 jira jechuudha. Tokko hundinuu wal qixa. Federaalizimii wal qixa. Aangoo itti kennamu. Kanaan bulchita kanas akka federaaliitti jedhan itti kennamu. Isa irra darbitee hin dandeettu yaani. Amma warri kennuuf kunillee aangoo fi qaba ka federaalii irra balee hin danda'u. Kanaani federaalii dhugaa wal qixa jechuudha. Wal qixa mootummaa hundaati jechuudha. Itti kennamaa wal kenna isaati. Kan konstituushii heeraan jiraata jechuudha. Heera irra darbitee hin dandeettu. Itoophiyaa yoo argite adda. Haile Sillaaseen gubbamaa ajaja yoo yaadannee jenne haatillee ijoollee turte. Hojjennee hojii dhufu. Mangistuun illee akkasuma ture. Mallas illee sanuma ture. Adhallee kun ho'iile kan argite. Dhaqee nama biyya tokko dhaqee waraana itti duulchuun isaa Oromiyaan guutuu waraana yoo ta'u odoo biyya kaataa hin danda'u. Waraana itti ergee hin danda'u. Maaliif? Haga sabni sun mootummaa hundaa saba saniin ijaarama. Saba santu ijaarataa of irraa kaasa irraa kaasa. Kanaaf murteen ati gootu sabni suni qabee mootummaa saba sanii rakkinni guddaa yoo dhaalate kootu jedhuu ni danda'a. Kana abboon barbaade kun federaalizimii dhugaa odoo hin taane ka sobaan Oromoo gowwoomsuu nama beekne gowwoomsuu kanatti kana malee federaalizimii dhugaattuu yoo ilaalle Itoophiyaa kun maal jedhanii unitary state kan gubbamaa akka ajajamu asuma aangoon bakkee tokko burqa. Kanaaf biyya dhugaa federaalizimii aangoon bakka hedduu burqa. Kanuma jechuu barbaadeetiin. Mee duratti illee kaastanii ammallee akka caalatti dhaggeeffattoota keenyaa efa ta'uuf irra deebi'ee gaafumata akka taa'amu dura isin keessatti tuwitan isinii kaasa. Biyya Itoophiyaa jedhamtu sun erga bara 1995 federaalizimiin bultii jedhama maqaadhaaf. Maqammaan biyyattii illee Federal Democratic Republic of Ethiopia jedhamee waama. Mee kana hoo isin akkamitti ibsitan federaalummaa isin itti yaamamtu kana? Okay. Tokko federalizimii jedhama. Democratic Republic akkasii miti. Akkas waan sadiinuu waan sadiif dhaabata. Federalizimii akkuma jennu fedhii walitti dhufu. Fedhii ofiitti akkuma jenne yoo ka dhugaa ta'e jechuu kiyya. Fedhiin saboonni federaalii aangoo walii kennanii konstitushiin addaan bayanii akkuma amma jenne kana qoodaa wal qixxaatti ka federaal gubbaa govermentii san kaatee humna kan federaal godhatee buleessu kun. Republic Democratic free institution free hundinuu ilama yoo biyya Ameerikaa hundi isaatu ofii free inni sun sabni namni biitti sun free mirga ofii qabu jechuu addaatti billisa jechuu addaatti namni tokko addaatti nama ta'e nam tokko irraa jalqabee murna irraa jalqabee miidiyaa irraa jalqabee Democratic fedhii kee haasa'u dubbatu waan keetti dhaabatu mirgi kiyya kana jettu Democracy jechuun gidin. Republic maal jechuun Republic sabni suni mataa isaatiin nama isarra taa'u filatu jechuudha. Republic filannoo ofii akka Oromoo namni isa filatu jalaa qabee haga gubbaatitti filatamu jechuudha. Naannoonni hundinuu jechuudha akka yoo amma Republic yoo jettu hundi isaa of danda'ee nama ofii filatee unitiraali akkasii Republic jechuudha filannoo irra yaada. Ufii of dandeettee filachuu. Waan sadii kuni waan sadiif dhaabate. Kun hunduu garuu wal qabatee yuun strong karaa democracy strong ta'a karaa
Dimokiraatii strong federaal karaa hundaanuu republican strong state uumate fedhii saboota irra karaa iyya kun hundinuu kana sabaat mirgi ka'ennu mirgi ka sabaati ka irraasi ka namoota miti mootummaa jennaan amma dogoggora bi mootummaa jechuun saba jechuun state isaa bulchitoota tunne namni bulchitoota irra kaayata malee mootummaan saba mootiin saba miti oromoo dhabooti namni kamuu Itoophiyaa keessa of empire Itoophiyaa keessa of dhaat Itoophiyaa keessa of dhaanne mootiin kam ana jedhee kana taa'u ka qawwee qabatu qawwee kana humnaan dhufa seera nam isa baasa sabatti marate ufii baafata constitution isa sabatti itti marate hin baafu ufii godhata akka isaa tolu godhateeti gadi ba'aa isa siin jedhu kanaaf Itoophiyaa federaalizimii soba isaa wayyaanee namoota ofii boojiite kaawwan ofii ijaarte waliin qabdee federaalii jettee sabni keessan jiru kanaaf federaalii itti miti jechuu dubbiin isaa akkanuma jechuu barbaade. Mee ammallee gaafii walitti hidhataa kana cinaadhaa isinii kaasaa sirni federaalizimii Itoophiyaa federaalizimii sabdaneessaa yookiin maltinaashinaal federaalizim jedhama. Federaalizimiin sabdaneessaa yookiin maltinaashinaal federaalizimiin kun isinni akkamitti jettanii ibsitan akka amma Itoophiyaa keessa mul'atu kanaan? Okay. Akkuma amma jedhe kana Itoophiyaa keessa federaalizimiin jiru maqaa malee. Even akkuma duraan siitu keessanii akka Indiyaa, akka Naajeeriyaa namoota akkanaa irraa ba'ee koloneeffataa walitti hafanii walitti hagafaniin booda diinagdeen siyaasaan hundi isaatu advaanteejii yoo argate. Maal amma sabaga aadaa ofii afaan ofii biyya ofii naannoo ofii bulfatee of danda'ee namni biraa keessaa hin galu. Namni garbaa dhufee sin ajajuma naannoo keetiitti. Namni dhufee dhaqee si hin fidu nama garbaata. Federaalizimii sabdaneessaa kan kun maltinaashinaal federaalizimii kan jedhu kun namoonni sun waliin jiraatanii fakkeenyaaf Naajeeriyaan innaa irraa baatee jettu federaalizimii namichi duraan dhufe federaalii san jissee akka yuunitarii kun humna abbaa irree ta'uu barbaade namichi sun. Naajeeriyaan akka jiru dura dhaabatee namicha irraa darbatan irraa buusan. Maaliif hundinuu advaanteejii argate waan sakkeessa ikoonoomii advaanteejii argate afaan ofiitiin wanta irraa argate ikoonoomii advaanteejii siyaasaa ofii of danda'e jechuudha. Maltinaashinaalitii kun odoo ispoonsarii ta'uu yoo advaanteejii akka sabaati akka naannoo walitti dhufeeti argate maltinaashinaalitii sun ta'uu danda'a. Akka namni yaadde Indiyaan leeka akkanaa kana. Yoo isan taane garuu yoo himaa baate irraa bahuu danda'a. Irraa bahuu danda'a warri akkasii akkuma duraan siitu keessanii Pakistaan Indiyaa irraa bahu. Maleeshiyaan federaalizimii uumee ture warri akkanuma kunoo ispoonsarii godhanii. Garuu isa keessa ammallee Singaapoor keessaa baate. Maaliif keessaa baate? Singaapoor domineetii godhuun Chaayinaa. Ikoonoomii Chaayinaa irra dhiibbaa goote. Kanaaf hin barbaanne isinillee hin barbaanne isin irraa kaafe mallee waliin afur akkana waliin jiraadhallee argitanii. Kanaaf maltinaashinaal federeeshin kun ka garbaati ispoonsarii godhe siin jedhee beektaa. Ispoonsarii kana yoo isaanii ta'e wanti ta'e sun tolaa ta'e waliin jiraatu filatu. Yoo hin taane ta'e irraa bahuu danda'u. Garuu yoo walitti dhuftee jette dhugamaa yoo walitti dhufte akka Ameerikaan goote walirraa baatee hin dandeettu. Artiizaa 39 hin jiraatu. Walitti dhufu maaliif? Hundinuu wal qixa. Aangoon isaa siyaansaa isaa biyya isaa akka to'atu hin jiru. Itoophiyaa fudhaan dhufee koloneeffataan qabeenya Oromoo saama. Dhufee Oromoo dhufatee biyyi kun kiyya magaalli kun kiyya siin jedhu. Fedhii walitti dhufee kun abbaa dhalee koloneeffataan kana impaayera Itoophiyaa wanti jennuufi ati wamaa irraan qabdu isuma sin murteessa jechuudha. Akkuma bara Minilikii jechuudha. Sin murteessu isuma. Abiyyi sin murteessa du'u jedhee adda. Oromoo ta'uun Oromoo foonaa ta'uun ejentoota ta'ee ejentii ta'uu danda'a. Ergamaa ta'uu danda'a argitee namni tokko. Akkuma gaafti. Kanaaf dhugaan kan walitti dhufe sun waliin jiraatu. Hundinuu advaantee dhibba qabaata. Itoophiyaa keessa hin jiru. Kanaaf federaalizimii ka Itoophiyaa. Warri Oromootaa kan soban adda ka arginu. Intelektoota Oromoo iskaadmaa dhiyanii PhD holders jedhanii isa sappoortii godhu arginu. Gaafii isaanii maali rakkinni? Gaafii hiddaa hin kaafan. Maali gaafiin hiddaa? Gaafiin Oromoo maali ka jedhu. Gaafiin Oromoo maali yoo jedhe konkuluun yookiin hiikaa dharraan ba'anii ga'uu hin danda'an. Isa garuu hin kaasan. Hin argita amma miidiyaarra yaa'anii yoo jedhe. Yoo gaafi Oromoo saba koloneeffate yoo ta'e gaafiin Oromoo gaafii koloniiti.
gaafii kolonii eegate gaafii saba seeman walabummaa duwwa isa ala hin jiraatu. Adda miidiyaadha yaa'anii federaasiin kun akka nurraan kufne siin jedhu argina ija kennaan. Nu dura teechee laal akka hundaan ta'u isa nu wayya. Akkamitti ta'ee danda'a? Ati sabni tokko anuu keessa hin jiru humnaan qabamee namni kiyya dhumee jagni hagam keessa dhumee maatiin itti dhumee jireen haqa waggaa 150 guutuu namni keenya odoon duune kan odoon duune waggaan barri hin jiraan hin jiru. Kanaaf argina qabsoo Oromoo. Maaliif qabsoo Oromoo rakkina kan nutti fide hogganoota akka ta'e hogganoota waan nu fideef koloneeffataan ka keessaa qabaatu na waliin nama mo'atee akka hin dandeenye beekaa kun. Ka keessaa isa gargaaru gooban argatu Oromoo caamse duraan yoo yaadu. Adhallee Oromoo oppidoo qabattee itti gireenya yoo nutti dhufte yoo argite. Adhallee abiyyiin fa qabatanii nutti dhufan yoo yaadu. Gubbaarra ta'a. Kana argina argite. Koloneeffataan ka keessaa si nyaatu yoo qabaate duwwaa saba san yookiin addaan diigu yookiin gaangoo tokko fi qabee tokko achi qabee caccabsuuf ajjeesuuf deeman. Addi Itoophiyaa keessa kanuma argaarra ija kenna. Federaalizim jedhu hin jiru. Sabni Oromoo keessa hin jiru. Koloneeffataa eegataatti gaafiin Oromoo tokkoof tokko. Walabummaa bahu duwwaa. Kana alatti kan garbaan jiraatu hin jiru barbaadeetiin. Galatooma mee gaafima isin deebistan irratti yaada tokko irratti rarraafadhee ammas gaafii itti aanu qaba. Hayyoonni Oromoo akkasumas dhaabbileen siyaasaa garaagaraa yeroo dubbatan fakkeenyaaf dhaabni KFO yookiin Oromoo Federaalist Koongiransiin fa'aa sirni federaalizimii sabdaneessaa kun yoo diigame Oromoodhaaf kasaaraadhaa diigamuu hin qabu jedhamee sirni federaalizimii sabdaneessaa amma jedhamee biyya sana irratti ittiin bulaa jiran kun yoo diigame Oromoodhaaf kasaaraa akkamii qaba? Oromoo kasaaraa inni qabu hin jiru bu'aa qaba malee. Iddoon gatii guddaa dhabnee beektu. Oromoon waa hedduu gatate. Hogganoota Oromoo irraan kan ka'e. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Bara akkuma duraan jedhe tokko bara Minilik nu duulu Oromoon odoo warra nugusoonni Oromoo bakka jiran tokko ta'anii. Odoo warra gadhaatiin tokko ta'anii Minilik Oromoo mo'atee hin danda'u. Bilisummaa isaa eeggatanii ture. Lammaffaa ka hartaa nu buute yoo argine bara Xaaliyaanii dhufte. Bara impaarri Itoophiyaa diigame. Oromoon tokko ta'uu dhabuu irraan buunee harkuma jaraatiin deebifne. Tokko odoo taate Itoophiyaan paarri diigame hin jiru mootummaan kaalaatiin dhufe. Tokkummaa dhabuun Oromoo yoo sanillee kanan nu dabarre hiree kanan nu dabarsiise. 1991 fudhu. Oromoon hinnaati gireen nama tokko taatee dhaaba tokko taatee dhuftu 5 muddaa taanee naqne. Hundinuu garagara dhaaban. Impaarri diigame. Harkaa nu baata dhalle. Mootummaan Oromoo dhaabatu Oromaa walaba taatu hin dandeessu odoo yuunifaanii tokko isaanii tokkummaa isaanii jabeeffatanii haadha silaa Oromiyaan babal'atee dandeettii turte. Akka hin beektu kan hundinuu hin beektu. Asa dhaabatee gama dhaabatee adaagaa qabatee Itoophiyaa Doomoka Maaliyanii harkumaan nu baate. Nam tokkotti sabni bicuun uf ijaartee Oromoo keessaa qopheeffattee harka Oromootii baate. Kan hundaa arge harkaa gatan. Gaddalee 2018 2018 harkaa nu baate. Tigireen deemte. Miila waan dhalate. Harkaan haadha Oromoo yuunifaat humna tokko qabaatee jedhe galtee Oromoo baate walabummaa barbaatee yuunifaat humna isaa saba isaa dhaaboon isaa tokko odoo jedhan akkuma nu arginu saba Oromoon taane rakkinni Oromoo warra hoggomman jedhu kanneen Oromoo dogoggorsiisu nama dhufe hundaa jala fiiguu ta'uu fi qabeenyaa ofii gatatu jannoota ofii kan du'e kan lafa dhume kan qaayoo kanaaf dhume irraanfatu kanatu nu muddatee jira dhallee kan inni si jedhu barbaadeeti rakkina guddaa qabna akka sabaatiin saba Oromoo biyya dandeen kun dhaaboota Oromoo intelektuaalota Oromoo keessattuu aduma akkuma duraan si jedhe miidiyaa rabbaanii saba keenya gowwoomsa. Itoophiyaan impaayera Itoophiyaa taate namni tokko impaayera attamii walii qabuuf tattaafata. Diiguu duwwaatu irra jira. Impaayerri ijaarame hin jiru seenaa ilma namaa keessatti. Ilmi namaa akka beektu ilmi namaa seenaan namaa seenaa impaayeraati. Odoo Kiristoos hin dhalamneen dura. Impaayerri waa beektaa? Federaasiin kun ni dhiyoo dhufaa dhufe beektaa? Achiwaasi. Impaayerri kun garuu tokko isaa federaasii ta'e tokko isaa diimokiraatii hin diigame. Kadhiyeennan nu beeknu kun obidiitii shifaa miti. Kadheegan. Rashaa miti kadheengan addaan baay'e. Nu biratti amma Itoophiyaa tafee beekamu. Dhumi kun waliif amma Itoophiyaa du'a diigamuun mirqide hireen isii Itoophiyaa diigamu du'a. Kanaaf maaliif diigamu dhugaa Oromoo akka KFO
Federaalizimii Oromoo siin jedhu huwaay maaliif jedhee gaafatu. Oromoon federaalizimii Itoophiyaa jedhanii kadaame maa kafoonfa seenama isaanii keessa Itoophiyaa dhaabatu. Saba Oromoo immaa namni Oromoo haa qoodame namni jechuu miti. Ka isa wajjin deemu jira yaada kanaa, ka walabummaa jedhee deemu jira, ka jidduu dhaabatee deemu jira. Rakkinni Oromoo as jira. Rakkinni Oromoo Oromoo. Eenyuun himannee hin dandeenyu. Kan faalles dhallee isaa. Kanaaf wanti amma kafoo ta'ee dhaaboonni ammallee ta'anii jaani kiraasisii amma galamidha. Odoo tokko gaafatu 2018 biyya namman tokkummaan odoo seenaani abiifadhan jirtu. Oromiyaa akka dudduuba dhaaban sabni isaa qophaa'e. Garuu fi wal diiganii kun nyaataati tokko nammallee ija kana argina. Federaalizimii jedhanii fiiguun federeeshinii sabbanii hin jiru waan hin jirre faarsuun waan lafarra hin jirre faarsuun saba gowwoomsuu alatti wanti isaa qabaatu hin jiru. An kanuma jedhuu barbaada. Galatoma obbo Leenjisoo mee malee gaafii itti aanu Oromoon erga takka federeeshiniin bula jedhee murteesse federeeshinii kana jibbee keessaa baha yoo jedhe ni danda'a. Isaa kana mootu hin danda'u yoo ta'e maaltu isa dhoorga mirga heera biyyattii sanitti keeyyata 39 keessatti mirgi fottoquudhaaf kun ni jira. Keeyyata kana fayyadamee irraa fottoquu hin danda'u. Bareeda yaada gaafii bareeda. Akkuma misinye odoo wal fakkaatee ka jedhe lafa jira dhuga. Mee kam isaan jette sanuu hin jaame. Wal fakkaatee dhaabni Oromoo. Uni kabaare namni Oromoo saba Oromoo hin ani kunootiin baa jedhe namni isa dura dhaabatu hin jiru. Namni isa dura dhaabatee danda'u hin jiru. Saba koo Afrikaa keessatti sadaffaabe. Guddaa akka sabaatitti ilaali. Akka biyyaatitti akka sabaatitti. Yoo akka sabaatti guddichi nu dura jiraatu yoo ta'e Hausa of Nigeria. Yookaan immoo Araboota Ijiptii. Araboota. Isaan ala hin jiru. Walumaan makamee Afrikaa akkana guyyaa guddaallee haa ta'u akka malee namni akka sabaatitti sadaffaa Oromoo. Sabni kun yoo gadhaabate addunyaan isa dhaabee danda'u hin jiru. Garuu rakkinni akkuma jenne faca'iisa isaa kan artikil 39 wal fakkaatee dhaabate eenyutu dura dhaabate. Ka dura dhaabatee danda'u hin jiru. Hin danda'u. Inni illee yoo isheen dide atini mirga kan kee argachuuf seerni addunyaallee sii kenna. Koloneeffata mirga addunyaa keessatti walabummaa kee argatu haala barbaade qawween ta'ee barbaade argachuun mirga isaa jedhee adamana addunyaa Yuunaan Nashinima keessattuu kayyu. Kanallee hojjaro jarattiin ofiif jettee irra keessa Tigiree Oromoof jettee miti beektaa. Oromoon garuu akka saba koloneeffatee tokkoon itti fayyadamu mirga hin qaba. Garuu rakkisaan Oromoo ammallee taanaan yoo as deebine Oromoo kunoo ka dhaabatu. Isii waamuun barbaadanii beeku. Tokko mee dhageetti argi gocha isaa Oromoon tilakkaa ani miidiyaarra dhaba. Inni argaa irraa beektaa. Tokkochi isaa isa waamu argiteerta hin jiru. Artikil 39 maam isaa qophaa jedhiitti jedhu hin jiru. Federaalizimtu akka nu jalaa hin jinne yoo isiin badde hima maaliif bada Oromoo yoo isiin hin jiru. Duruu homaa nu hin goone. Wanti nu godhe hin jiru. Ka miliki nu godhe caalaa nu amma koo duuti Oromoo miliki kan nu godhe caalaa beeku. Dhugaa yoo laallee jennu. Miliki dhugaa akka dhugaati Oromoo yoo haasofne taa'e naannoo kan inni duraa cabsee miidhee akka hundaatitti cabse Tuulama. Miti Tuulamaa cabse dhiiga jisse. Buqqise lafarraa. Buqqisee jechuun miti beeku. Akkuma Biriitish Indiyaa keessaa ijoollee isaa dargaggoo isaa waraanatti oofe. Miliki isaa beeka. Kanaan hubatu nurra jira. Gaafa ammoo isaa miliki wannoo dhiyaa. Gooban itti erganii 30 militarii qabee dhaqa. Nugumni Oromoo tokko 30 dhifu 5 nuka qabaatu waan jiraatu natti fakkaatu yoo isaanitti argitee. Tokko maaliin itti fudhatan. Goobanni nama isaanii ta'ee argan. Lammaffaa hunda isaa argan. Tokkoon kennan. Argitee harka kennan. Asirra waa jedhuu barbaadu jira. Waan mootii jootee tulluu jedhee jira yaani beektaa. Seenaa akka hamamattu. Gaafa goobanidha goobana bira dhaqa. Bora nugusoota kana goobana harka kennachiisee beeku. Abbaa Jifaarii alatti. Dhaqee jennaan goobanaan humnaan qabu looni unii fi dhugaa beekuni. Maa harka kennatee nugusoota dhugaa harka hin qaban jennaan yaa goobanaa jedhe. Yerootu sii kennallee yeroo inni dhufa jedhan. Tuntana yaadachiiftu ammoo nama yaadachiiftu ka roobaa bultumoo roobaa bultaa arsii keessa kan jedhan. Yeroon kennan ge'inaan yeroon kennan dhufa jedhan. Wal fakkaatu maal jechuu kuni? Namni Oromoo humnaan mo'atame malee
humna waraana isa caaluun mo'atame malee fedhii isaa akka hin qabne akka loluu barbaadu fedhii isaa akka jirutu lafa gakkaaf gama lachiinuu yoo laalte jette gama lachiinuu mootii lotee irraallee ta'e gama kaaniin illee kiliirii kana nu mul'isa. Akka addaa kanan arginu hiree dhufte kadda Oromoon tokko ta'ee bara sanii addaan qoodameera nugusaa naannoo adda Oromoon tokko ta'ee daangaa yoo wal maamu yuunitii tokkummaa isaa labsee an tokko jedhu ila dhaaboota Oromoo hoggan Oromoo kan akka nu gootu caccabsuu wal nyaatu nugusa ta'uu barbaadu yookiin moraarkii ta'uu barbaadu akka dur bara nuti nu deebifte beekta bara odoo gadaan nugusoon dhadhan akkasitti taateerti amma argite kuni Oromoon itti yaaduu irra qaba Oromoon. Saba Oromoo sabni Oromoo walabummaa isaa barbaada. Ka isa qabee hidhee jiru qabsi Oromoota kan. Intelektuaalii Oromoo ka jedhan ka beektoota Oromoo ka jedhan kan. Ka waan fakkeenya dhiyeessu kan. Ittiin nama Oromoo sodaachisu. Oromoon pirezidaantii Itoophiyaa diigamnaan maaltu jiraaf? Hin jiru duruu maaltu diigama? Waan hin jirre diigama. Waan hin jirre tokko hin diigama ani maaliif? Hin jiru duruu. Ka jiru. Humna isaanii diina wajjin ta'anii yaada diinaa kennanii yaadni isaan jedhan sun saba Oromoo onnee akka keessatti cabsu godhaaru. Akka itti fakkaatu. Kuyyoo cabe akka ani isaa wajjin deeman Oromoo bakka dubbaasaa jiru. Kan rakkinni jiru malee diigamu irra jira Oromoo womaa hin jiru duruu federaalizim. Fedhii sabaa malee federaalizim jiraatu jedhuu barbaadeetiin galatoo. Ulfaadha obbo Leenjisoo. Mee yeroo dheeraadhaaf qabeenyi uummanni Oromoo qabu bal'aan lafti kun ammoo waa hunda baatee jira. Lafti Oromiyaadhaa kallattii afraniinuu muramee naannoolee biraatis irraa muramee osoo caccaramu gaawwal akka deebinee jirra handhuuratti. Magaalaaleen gurguddoon galii biyyaa galchan kun federaala jala galee kun ammootu harka nafxanyaatiin dhuunfatamee jira. Siyaasaa fi dinagdeen biyya saniillee guutumatti impaayeri Itoophiyaa jala kan jirtu jechuudha. Harka nafxanyaa jala jirti. Federaalizimiin sabdaneessaa yookiin maltinaashinaal federaalizim ka jennuun kun dhugamattuu osoo hojiirra oolee Oromoo fayyaduu ni danda'a. Beetta maa jiru warri faranjii Itoophiyaa jiru beetta hawwii waan ta'uu hin dandeenye hawwii tokko hin jiraa miti hawwinaa beetta akkasii jechuudha. Waan ta'uu hin dandeenye tokko hin ta'a jechuu hawwuuta hawwuuta akkasii beetta. Hin ooleen danda'u jedhaa Araabiyaan. Sabni koloneeffa yoo qaama akka jette kuni gaafiin kun gaafii saboota walitti fedhiin dhufaniiti. Gaafiin humnaa abbaa humnaa qabeenyi kan akkamitti dhiisee sii baay'amee natti. Qabeenya isaa kan waggaa 150 guutuu ijoollee isaa irratti tolfatee dhaloota walitti darbe kun akkam adda sii haa ta'u jedhee deema. Biyyi Oromiyaa kan qabeenyi isii lafa jala ciisu kun qabeenya lafa gubbaa ta'e qabeenyi lafa jalatu harka isaanii jira. Albuuda warra isaanii haadha Oromoo keessa jiru laali harka jaraa jira. Akkamitti kana dhiisee namni tokko kana hundatti itti daakee itti roomee jireenyi isaa ta'uu ta'e lakka dhaachi keeti namaan jedhu. Hawwii haasofnaa beektaa hin ta'ee hin danda'u. Dha'ee waan hin dandeenye irraa hawwii haasofna. Hojiitti hiikamuu hin danda'uu jedha. Kolonii keessatti impaayir keessa maaliif seenaa yoo odoo kun ta'e seenaa keessatti illee ta'uu danda'a. Seenaa keessa waan hin jirre maaliif Oromoo gaafii akkanaatu itti kaasuu dandeenya. Seenaa ilma namaa gaaf ilmi namaa dhalatee impaayir dhalatee koloneeffataan jalqabee namni yaalan dhalatee hin beeku. Kadhiisee kagadhiisee bakkee hundaa impaayir kan humna duwwaan qabeenyi Oromoo adhamee biyya dhaqee naa amantuutamne 18 isaan yoo asii deemu. Oromoon hiyyummaa anneenaa Oromoo keessa akka argiteen been daa'imman Oromoo karaa irra kadhatan argita. Dubartii Oromoo kadhattu argita. Seenaa keessa an durbara ijoollummaa biyyaas ture kadhan warra alaa dhufe Amaara kadhata. Karaa irra yaa'e. Adda Oromootu kadhata. Oromootu kadhata adda. Kadhadha ka itti du'amee fooqee waaqaadhaa ka addunyaa horii kun nafxanyaa fi warra nafxanyaa jala fiigu kan. Amma jala kana Oromoo lakka addarraa nu ga'ee jedha hin danda'u. Kanaaf dhugaa jirtu hawwii ta'uu hin dandeenye. Lafaa kaasuu nurra hin jiru. Kan ta'uu danda'u Oromiyaa walabummaa alatti wanti Itoophiyaa keessa Oromoo bu'aa fidu tokkollee hin jiru kan jedhu ta'uu isarra jira. Oromoon kana walii galu irra jira. Daangaa. Sabni Oromoo walii galtee qaba. Garuu hoggana dhabee dhaaboota Oromoo nyaachisaa adhallee. Kaleellee sanuma adhallee sanuma. Dhaabuu Oromoo irra deeman.
kun ta'uu maaf danda'a? Maaliif deemnaan? Seenaa ilma namaa keessa amma argita. Oromoo keessa addunyaatti argita keessan ta'an argita. Adda kanama Oromoo faarsan warra dimokiraasii jedhee fiigu kana faarsaa fi Oromoo. Nama si faarsisiisu maali wannoo qabu guruupii qabu murna qabu. Seenaa ilma namaa keessatti ka dhaadattuun ka faarsitu warra qabsoo saniif du'e. Ka wareegame. Kadha silaa ka faarsoon sirra jiru akka baaroo tumsaa fa'a. Ka akka nadhii gammadaa fa'a. Guutamaa hawaasaa. Kadha akka haarsuun adda namarra jiru ka akka qees guddinaa fa'a. Ka faarsuun adda dura jiru jedha waaqoo guutuu fa'a. Jaarraa abbaa gadaa fa'a. Mul'isa abbaa gadaa fa'a. Qabee jireenyi isaanii qabsoo kanaaf ka akka haalee fidaa ka qubee kan. Qubeen kun odoon jiraanne adda eentu fida nutti meelatti hima. Qubee kana nama hojjete. Kan adda dhiiman warra adda federaalizimii jedhu faarsaa bee namni Oromoo argite. Meenaa ilaali taa'ituma mee ilaali an taa'ee ilaala beektaa. Maal ta'e akka kanaaf dhume. Jagni Oromoo ka itti dhume. Ka dhiinni isaa jiru dubartii Oromoo ka jaalamti dhufe maal irra ta'eeti adda namoo adhumaa kunoo odoo ija kennaan arginu impaayar Itoophiyaatiif dhaabatu diimokiraasii impaayar Itoophiyaa jedhee dhaabatu federaal impaayar isa faarsu maaltu deemte. Kanaaf rakkinni Oromoo guddaa salphaayyuu miti. Maali rakkinni Oromoo keessa waan jiruuf jechuudha. Kan akkamitti kannaani gaafii guddicha Oromoo harka jiru adda. Qeerroo Oromoo kan jennu akka qeerroo kaleessaa ta'u irra jira. Warri kalee qabsoo kana 60moota 70 keessa qeerroo bee. Lakki jedhanii federaalii warri kan nuuf eenjaan qawwee qabatanii bayan. Oromiyaa dhalattee qawwee isaan kaasanii dhalattee bee. Qubeen adda isaan kaasan qawwee isaan dhalatte. Kanaaf hogganni murteessa qawfoota hogganni dhaabni murteessa. Amantii qabu. Waan itti Oromiyaa irratti amantii qabu. Bilisummaa walabummaa Oromiyaa irratti amantii qabu. Tokkummaa olosaaf isaatiif dhaabuu isaa irra tokkummaa fi irratti tokko amantii qabu. Isatu Oromoo adda barbaachisa. Kanaan alatti wal faarsaa namuma faarsaa arsii beektaan naannoo arsiitti dhaladheefuu wanti jedhu jira beektaa arsii. Nama tokko daddaftee hin jajin jedhu. Daddaftee illee abaariin jedhu. Nama tokko yoo daddaftee jajje gaaf inni boru balleesse waan jettee faarsitu dhabdaa jedha. Daftee amma yoo abaarte boru yoo inni waan mishaa hojjate waan jettee eebbiftu dhabda. Rakkinna kana yaa akana argita waan abiyyi irra godhan argita beekta abiyyi fagaa dhufan biyya Ameerikaa kana jira beekta. Gayyaa'ee Oromoon ati bare jettu kun lafa guutee halkanii Itoophiyaanaa yaabbatee Minisootaa deemu. Ifa arguuf. Nama kana. Namni kun seenaa malee nama Oromoo nyaachisaa ture. Dhabamsiisaa ture. Nadhii gammadaa fa'eessa akka jiran nuur ajjeessee fakkuuse namni kunniin. Adda achilee kadhumaa ture wada keessa jiru. Garuu inni dhufeef haa jedheef waliin fiigan. Adda ila kun oomee waliin fiigan. Maal jedha adda? Dafteen irraa fiigan kana. Oromoon keenya odoo akka isaanii dooktorii fi maastersii maalii qabatee hin deemne uumaa irraa beeka. Nama tokko dafteen faarsee dafteellee abaariin jedha. Laaliya. Ka faarsitu ka kaayos ati qabatti amansaniif du'ee jedhu kana argisiis jedhu barbaadeetiin. Galatooma obbo Leenjisoo. Oromiyaan kolonii yookiin impaayarii Itoophiyaa yookiin nafxanyaa jala jirti. Federaalizimiin kun furmaata kolonii ni taha. Federaalizimiin biyya kolonii jala jirtu kolonii jalaa baasuuf yookiin falli maali? Saba tokko ka kolonii beekta galatoon waan gaafii kanaaf. Nuyi addaa miti nama saboota gara biraa irraa. Adunyaa keessa akka adunyaan kun kolonii akka dhume hin beeknu. Koloneeffataa dhume kana keessa nu tokko haadhaami kama turetu nu irra jira. Koloneeffataa biyya kaasuu baasuuni ati duraan dursa ati sabni bilisa ta'e tokko sabni walabummaa qabu tokko sabni gara biraa dhufee yoo humnaan si qabate hiikkaan isaa san ofirraa kaasu jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa kasaaftu tolaan kasirraa ka'u hin jiru akkuma maan jira ture. Tolaan kasirraa ka'u hin jiru. Maaliif? Bu'aan inni lafasaa irraa qaba akkuma qabeenyi isaa siyaasaan isaa beekumsi isaa gara biraati. Ka humnaa irraa qabu humna duwwa. Oromoon humna of jijjiiru irra jira. Hidhatu irra jira. Nama hidhate adunyaa biyya kan Ameerikaa kan biyyuma bilisa taatee ilaalmee taa'e. Namni humna mila waraanaatiin jabaate kabajaa guddaa qaba. Ameerikaa irra shaafa laali. Ati bo'oole liberation frontii qobsani ati humna keetti sabni sun ijaaramee jennaan sabni si ulfeessaa si sodaata.
adunyaan le kabajjaasii kenna. Adunyaan fedhii ofii barbaada. Itoophiyaa walii qabee akka jettu jatti walii qabdi. Haga ati dubbanne fedhii adunyaati. Maaliif? Advaanteejii argata. Yoo hin ta'u ati jettee kaateette itti adhisee loonaan lakki jedha. Adunyaa kunooti. Kan hin deemtu yoo loonaan. Sabni haga ga'amu hagana guddinaan ga'u. Iddoo ittisuu hin turuube. Ofirraa darbu. Eessa teetti Finfinnee guyyaa tokko kaafta. Yeroo gabaabduu kaafta. Paawurii isin teetti ergatuun achi. Sabni Oromoo wal daangaa Oromootti gannaa tokko lollaa eessa dhaqa? Waraanni adunyaa keessa nama bakkee tokko jedhamu. Ameerikaan super paawurii jedhan kun Veetnaamiin biyya xinnoo agarsiis mo'atuu dadhabee caccabee Erooppiyaanii lafa gatees maskaa gafee biraa yaa'e. Akka jabaa waan lootan hoggana jabaa waan qaban dhaaba jabaa waan qabaatan. Oromoo hoggana jabaa dhaaba jabaa tokkummaa isa barbaachisu. Tokkummaa dhalatti asii achi faca'uun rakkina Oromoo irratti badii Oromoo irratti tuuluu duwwaa ta'a. Oromoo amma isa keessaa baay'ee hin danda'u. Jireenya dhibba waggaa dhibba dhaalle yoo ta'e haga akka addaan fayyadu baay'ee hin danda'u. Maaliif? Kagabayyuu akka soojjajjuu akkana jiddu nyaatamaa ture. Kanaaf warri impaayera jedhu kun warri diimokiraatessa impaayera warri federaa jiru dhiisee saba ofiitti deebi'ee qabsoon hidhannoo achi hin jiru. Mee yaada sosii kaasa. Namni beektaa yeroo hundaa kakaasu Mahatmaa Gaandii kaasaa beektaa? Mahatmaa Gaandii kan Indiyaa. Naan vaalensi muuvimentii naan vaalensi ijaare. Naan vaalensi kana bara sammaatu ture Indiyaa hidhee jira akka seenaan himutti. Manni hidhaa dhiphatee iskuulli dhiphatee man hundaa godhame. Indiyaa hidhaa beeku. Biriita hidhaa xinnaa jira. Governeroota minaaminoota. Indiyaa hidhee Indiyaa ajjeetee lafti hidhaa dhiphatee jira. Mahatmaa Gaandii South Afrikaa irraa dhufa. Achi irraa ari'amee ture baangisa biriita keemite inni irraa Meen vaalensi jalqabe. Namni isaa akka gubate exploodii godhe. Lolli garuu tureera ka waraanaallee. Namni isa dhawu garuu maqaa beektaa. Namni Oromoo kun yoo haasa'u naan vaalensi lola malee harka waa'ee haasa malee dhugaa hin haasa'u. Haasa dhimma maal jedhe? Ani jedhe yookaan Indiyaan sodaa kwaardees jedhu akka faranjiitti sodaa fi vaalensi jedha. Cimqaa caccafu yoo kam filatte kam jedhu vaalensii filadhaa jedha. Indiyaan Mahatmaa Gaandii kan Indiyaan lola ofii ubbaasuu dadhabdee akka salphina bara jiraattu hin barbaadu ministaarii godhuu dhabdi jedha. Kun namni jedhu naan vaalensii kan jedhu beektaa Oromoo keessa akka jedhu argitaadha. Hin jiru beektaa. Namni isaan akka wantoota qabatan deeman ifatti maan vaalensii sappoortii godhaa ture. Ifatti Indiyaan salphattee qaanoftee kana jala jiraatu irra jiru lolatu irra jira. I will report vaalensii jedha. Kiliirii kana godhee haasaa beektaa maxxanfamti. Garuu Oromoon dhaadhaa yoo argitu akkana jedhan hin kaasan kana. Maaliif? Beekoo isaan fedhii Itoophiyaatti waan qabaniif kanneen waan isaan akkuma jenne gaaffii Oromoo hin kaasanii federaalizimii jedhu gaaffii Oromoo maaliin jedhan. Kolon hin jedhaniin gaafanii ofumaa jedhisaniituma federaalizim dimokiraasii waan ta'ee hin dandeenye dubbatu. Kana arginaa beektu. Wanti isaa adda Oromoo keessa ta'u seenaa ilma namaa keessa waan ta'ee hin beekne. Beektoota Oromoo jedhanii ol baay'anii haasan seenaa ilma namaa keessa ta'ee waan hin beekne. Murtaatanii hin jedhan jidduu taphatu. Jidduu makaa Itoophiyaaf taphatu actually jidduu illee taphatanii jiru. Kana argaa jiru. Adda ija kennaan kateenne waggaa dheeraaf kanaan tokko amma jedhuu barbaadu maal si fakkaata. Asuma isaan irra qabee seenaa qabsoo ta'e kolonii ka'e himdatti beektoota itti hirmaate. Akka jiranitti Oromoo keessaa beektoonni anin bare PhD baadhe maasters qabsoo keessa jiran. Itoophiyaa haasawa dhallee dimokiraatii. Qabsoo keessa qotee bulaa beekalooni. Yoo laal waaqa guutuu qotee bulaatu loleebe. Nama bareetimti keessa jiru. Addi bilisummaa yoo arame kan nama xinnoo baratte san yaa barri sun bara xinnoo namni barte sun miite barasan hin jiru be. Oromoon kabaare mangistuun haa dhufe as kabaare amma kabaare. Nama xinnoo san murteeffatee fiildii bahe saba isaati. Kan waliin bahe nama xinnoo. Beesantii isaati edda qotee bulaa isaanii dabara hin lolane. Addatti argine tan akkuma naan jedhe ta dhufuu dandeetti isii. Qaadha lafa guute harka duwwaa maaliif deemta? Harka duwwaa harka akkana marattee diina si ajjeesu dura akkamitti dhaabatamee natti namni bare. Qawwee qabattee ajjeeftu 5,000 haga 6 dhume jedhan Oromoon ijoolleen daa'imman Oromoo abdiin boruu. Garuu odoo 5,000 sun 5,000 ajjeese adhiin Oromoon eessa akka jirtu. Kakalaqnu godheen warruma
naan vaalensi sappoortii godhu kana. Loladhaa jechuudha harka baay'ee harka duwwaa baay'ee maaf harka duwwaatti baa lafa jirtutti ajjeese. Maaliif nama nagaa ajjeese jechaa hin jiru an beektaa nafsi keessa jiru. Aarmii jaraa waraana jaraa koortii jaraa instituutii jaraa caccabsi. Kacabu isa malee namni si ani amaarti eebsi keessa yaate nama tuquun taphiidha. Namni mirga ofii barbaadu. Namni mirga ofii barbaadu. Namni ofii guddifuu barbaadu. Nama nagaa ka qotatee bulu nagatee bulu tuqu. Dhugaan siin jedhaa kun. Seera qabsootillee. Qabsoon adda poolisii isii waraan isii daanyaan isii kasi murteessu. Odoo lafa isaa dhabamsiisuun sirra jiru lafa infitii gootu isaani argitee. Kanaaf qabsoon Oromoo waraana hidhannoo al dhufee hin danda'u. Kun daangaa Oromooti tokkummaan ka'ee lolatu irra jiru ittuun turtu dhugaan siin jedhaa. An kanuma jechuu barbaada gama kiyyaan. Galatoon Leenjisoo haasawni keessan ni mi'aayaa gaawwan yeroo gabaabduu tana keessatti dhumuu miti an ammoo gaammaaf yeroon keessatti xiqqaa waan taateef jecha gaafii harkarraa qabu fixadhee jira ammas gaawwanti dhaammattan yoo jiraate yaada nuti hin kaasin yoo qabaattan wanni itti dhaammattan daqiiqaa tokko lama isinii kenna. Galatoomi leellisa gaafii bareedaa gaafii garbaachisuun gaafatamuun Oromoon akka Oromootti wal gaafatu akka nam tokkotti akka gurmuutittis akka sabaatti wal gaafatu barbaadu gaafatte. Kanaaf gaafoota ati kaafte kanaan hiikkaan isaa tokkoof tokkuma. Tokkummaa Oromoo tokkummaa Oromoo namni tokkummaa Oromoo diigu diina Oromooti. Gooni qabsooti jira beektaa addunyaa keessattuu waan an jedhu miti waan Oromoonni lee'uun diinni keessaa yoo hin jiraanne ka alaa nama mo'atee hin danda'u. Kan hojii addunyaa keessatti diinni keessaa yoo hin jiraanne ka alaa si mo'atee hin danda'u. Kan nu qabsiise gaafa Oromoon kuftuurraallee jalqabee goobanni daacoo diina keessaa jechuudha. Ka adda Itoophiyaa impaara qaba jechee impaara qabee humnee mormaa walabummaa Oromoo jedhu diina keessaa jechuudha. Isa qabatanii nu cabsu. Adda ira waan godhaa jira ijaan argina. Oromoon tokkummaa isaa hidhachuu qaba hidhannoo barbaachisaa akka jirutti. Daangaa Oromooti. Hoggan ammoo barbaachisa deema barbaachisa. Oromoon akka biyyaatti cabe akka sabaatti cabe. Sabni Oromoo kaka akka biyyaatti ka'u akka sabaatti ka'u. Adda ka arginu hoggan Oromoo hogganooti ani daangosaan kan wal qaadee deemu ija keenya argina. Teennee ilaalla beektaa. Teennee ilaalla. Ija keenya argaara. Akka garuu ka cabne akka sabaatti cabne. Akka biyyaatti cabne Oromiyaan. Kanaaf Oromoon adda akka biyyaatitti akka sabaatitti wal qabatee harka wal qabatee tokkummaan dhaabatee diina kan ofirraa kufee sirna ofii ka irraa qabiddeeffatu ture. Sirna bareedaa qabaa ture. Sirna bareedaa jedhamu ture. Sirna gadaa ofii deeffachuu waggaa 8 barbaaddu afur sirna ofii tumatti akka mooderniitti godhatuu hin dandeetta. Uummatu mootummaa ofii filate ofii wal jiraachisuun murtee kan irra gahu tokkummaa isaa yaadatti duwwaadha. Haalli garbiraa hin jiru kan jedhu qaba hangama kiyyaan. Kun warri miidiyaa Oromoollee kana maamuu irra jira. Miidiyaan Oromoo lafa jiru. Ekalee nama individuaaliif nama tokko faarsuu irra. Tokkummaan Oromoo barbaachisa. Namni tokkummaa qabaatutti hoggan of keessaa baasa. Dhaaba tokko ta'etti hoggan of keessaa baasa jabaa. Faca'aan hoggana baasee hin danda'u. Namni faca'e hoggana baasee hin danda'u. Dhaaba ijaaree hin danda'u. Faca'aa kanaaf akkana jedhu hidhannoo achi Oromoo murteessaan adda hin jiru kan jedhu qabaan gama kiyyaan. Kun hundaa wal qabatu hidhannoon jiraatu irra siyaasaan jiraatu irra jira. Qabsoo Oromoo tana kan jettuu miti. Karama hundaanuu itti wal qabatu. Karaa nagaa itti fuufu. Karaa hidhannoo itti fuufu. Ikoonoomii itti fuufu. Karaa cufuun itti. Karama hundaanuu kun Oromoon itti fuufu qabsoon isa badhatu irra jira. Kaati kana jettee dhiiftu hin jiraatu. Bilisummaa ta'etti kan jedhu qaba galatoom. Ulfaadha obbo Leenjisoo maarreegaa miidiyaa keenya irratti argamtanii marii bal'aa fi bareedaa kana fakkaatu waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu isin galateeffannaa ulfaadha obbo Leenjisoo. Ani illee guddisee si galatoomii miidiyaa kana irratti nama yaada kana qabdu nama yaada kana mormullee odoo dhiyeeffatanii bareeda wal mormina maaliif kun diimokiraatik akka hin taane mormi taa'ee haa mormu odoo dhiyeeffatanii jaama. Nu yaada tokko gama tokko meeqa garuu kan qabalee haa mormu yaada kana qabatee odoo dhiyeessitallee bareedaa na fakkaata. Tole obbo Leenjisoo yaadni keessan yaada jabina keenyaa fi jabina Oromoo waan ta'eef jecha yaada keessanis fudhannee kan irratti hojjennu ta'a yaada keessanii fi turtiin wajji taasistaniif illee hedduu galatooma ulfaadha isiniin jenna. Galatoomatillee.
Marree dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya har'aa kan keessummaa taasifatuun obbo Leenjisoo wajjiin ture kanumaan raawwatee jira. Ani keessummeessuudhaan kan isin faana ture Leellisaa Oromiyaati. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna gadaan gaddaa walabummaa. Biyya gootoowwanii biyya hayyuu karaa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa. Sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoo Oromiyaa 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 biyya